Akkam jirtu hordoftoota keenya maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii egaan kunoo geeroon geessee walitti deebinee jira paartii 37ffaadhaan kanneen barnoota keenya karaa YouTube akkasumas kanneen onlaayinii fuulaan magaalaa Naqamteetti irree barataa jirtan akkam nagaa keessanii egaan qormaata exit examii bara 2018 ji'a 5ffaa gahuudhaaf kunoo ji'a 2 qofaatu isin hafe egaan barnoota nuti karaa YouTube isiniif gadhiisnu baay'ee isaa akkasiin fayyadamaa jirtan koomentii nu barreessitan akkasumas immoo bilbiltanii kanneen tekstiin erguudhaan irree akkasumas immoo Telegram chaanaalii keenya irratti nu barreessuudhaan gammachuu keessan ibsachaa jirtan akka itti fayyadamaa jirtan nu ibsaa jirtan argaa jirra hedduu galatoomaa isiniin jenna nutillee akkasiin milkooftaniif ga'ee keenya bahuudhaaf duubatti hin jennu. Tolegaan kunoo paartii 37ffaa kanaan qabadhee dhufee mata duree diyaabeetii insipidus jedhu irratti kan waliin ilaallu ta'a. Egaan diyaabeetii insipidusii cinatti immoo anaatomii and fiiziyooloojii kannii posteriori keessumaa antidiureetik hormoonii ilaalchisee waan waliin haasofnu qabna. Egaan akkasumas immoo saayinsii isaa erga ilaallee booda qormaata murtaa'an isiniif qabadhee dhufeen jira. Qormaata sanas kan waliin ilaallu ta'a. Egaan hanga dhumaatti qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Wantoota baay'eedha wanta nuti isiniif ibsuu qophoofnee dhufne har'a. Egaan akkuma barame barattootni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa jenna. Like comment gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isin kabajaan isin gaafanna. Gara barnoota keenyaatti ceenaa nu faana tura. Tolegaan kunoo amma walitti deebinee jirra. Akkuma jalqabarra isiniif kaasne mata dureen keenya irra nuti ilaaluuf jennu diabetes insipidusidha. Diabetes insipidus gaafa jennu it's a disorder of posterior lobe of pituitary'dha. Pituitary glandiin loobii lamadha kan inni qabu. Innis loobiin tokko gara fuulduraatti ba'ee tokko immoo gara duubaatti ba'ee innis isheen kun akkasin argaa jirtan anterior lobiidha. Inni kun immoo posterior pituitary jedhamuudhaan kan beekamudha. Kanaaf posterior pituitary'dhaan kan oomishamu yookaan posterior pituitary glandidhaan kan oomishamu antidiuretic hormone kan jedhamutu jira. Kanaaf kun diabetes insipidus kan nuti jennu hanqina antidiuretic hormooniidhaan kan dhufu ta'ee yeroo baay'ee mallattoo DME fakkaatu kan agarsiisu garuu blood glucose level hin nagaa kan ta'e polysymptom soorota jedhaman baay'ee isaa kan qabu kana kan waliin ilaallu sana kan agarsiisudha jechuudha diabetes insipidus gaafa jennu. Kanaaf antidiuretic hormooniin maqaan isaa kan biraan vasopressin jedhamedha kan inni beekamu. Kanaaf paathofiziyooloojii isaa utuu hin ilaaliin dura mee antidiuretic hormone inni jedhamu kun maalidha faayidaan isaa antidiuretic hormooniin? Kanaaf hormooniin kun maalidha kan inni godhu mee waliin ilaallu. Gabaabseema fiziyooloojii isaa akkamittiin antidiuretic hormooniin kun akka inni stimulated ta'u isinitti agarsiisuufidha. Amma maaltu ta'as bukkeetti posterior pituitary irraati. Posterior pituitary glandidhaan akkamittiin gadhiifama hormooniin antidiuretic yookaan ADH kan jedhamu hormooniin kun yookaan immoo vasopressin kan jedhamu kun akkamittiinidha kan inni gadhiifamu isa isinitti himuuf jedheenidha. Sana bartaniittu ta'ee jennaan salphaamatti disordereemman isinitti himuuf jedhu diabetic insipidusiin kun maal jechuu akka ta'e salphaamatti isiniif gala jechuudha. Maaltu ta'a qaama keessatti yeroo blood pressure'iin gadi bu'u jechuudha. Pressure'iin gaafa low ta'u yeroo plasma osmolalitiin high ta'u jechuudha. Osmolalitii gaafa jennu yeroo qaama keessa bishaan xiqqaatu akka jechuudha. Osmolalitiin guddaadha taanaan bishaan xiqqoodhaan wantootni bishaanitti makaman immoo concentration isaanii hin dabalee jechuudha. Hypertonic ta'anii jechuudha. Kanaaf amma maaltu ta'a jechuudha. Antidiuretic hormooniin gadhiifamuudhaaf maaltu jiraachuu qaba jechuudha. Blood pressure'iin decrease gochuu qaba yookaan angiotensin tuun stimulator ta'uu qaba yookaan immoo plasma osmolalitiin maal ta'uu qaba jechuudha. High plasma osmolality jechuun hidda dhiigaa keessatti kan argamu dhangala'aan yaamin H2O watariin gaafa inni gadi bu'u keemikaalonni yookaan immoo hidda dhiigaa keessatti kan argamanii isaan immoo jechuun concentration isaanii gaafa dabalu water volume concentration isaa low ta'e solutiin immoo hidda dhiigaa keessatti gaafa concentration isaa dabalu high osmolality jenna jechuudha. High osmolality fakkeenya tokko isiniif ibsuudhaaf fakkeenyaaf amma fakkeenya tokkoon fudhadhaa. Kun birciqoo bishaaniidha. Kunis birciqoo bishaaniidha yoo ta'e as keessa fakkeenyaaf amma ishee kana qayyadee isinitti agarsiisa kalarii ishee as keessa keemikaala saaltiin jiru xiqqoodha yoo ta'e ashaboon jiru xiqqoodha. As keessa immoo ashaboon jiru baay'eedha yoo ta'e ashaboon jiru baay'eedha. Bishaan garuu qixxeemadha. Bishaan qixxeemadha. As keessa ashaboon jiru baay'eedha.
As keessa ashaboon jiru, soodiyeemiin jiru xiqqoodha. High osmolality kan jedhamu bakka itti ashaboon baay'atedha jechuudha. Bakka bishaan itti baay'ate otoo hin taane high osmolality jira kan jedhamu. Hypertonikiidha kan jedhamu bakka itti solutiin baay'atee water volume concentration isaa maal ta'e jechuudha low ta'e jechuudha. Bakka itti soodiyeemiin baay'ate yookaan solutiin baay'atee water volume yookaan water concentration isaa gaafa inni low ta'u high osmolality jenna. Gaafa bishaan baay'atee keemikaalli bishaanitti makamu immoo yookaan immoo solutiin nuti jennu immoo gaafa inni xiqqaatu immoo maal jenna low osmolality jenna. Low osmolality kanaaf ishee kana wal daganne. Kanaaf egaa ADH'n tokko ADH'n gadhiifamuudhaafi blood pressure'n nama sanaa low ta'uu qaba. Angiotensin 2 stimulated ta'uu qaba. Plasma osmolality'n high ta'uu qaba. Bishaan hidda dhiigaa keessaa low ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kana egaa maaltu gadhiifama jechuudha? Antidiuretic hormone kan jedhamu kanatu posterior pituitary'dhaan qaamatti gadi gadhiifama jechuudha. Kan inni gadhiifamus ajaja eenyuudhaanidha jechuudha. Regulatory organ jedhamuudhaan kan beekamu ajaja hypothalamus'iidhaanidha jechuudha. Osmoreceptor kan jedhamu receptorii kana maal godha jechuudha? Stimulate godha. Gaafa osmoreceptorii kana stimulate godhu signaliin supraoptic nuclei gadi ergama jechuudha. Yeroo kana supraoptic nuclei kun gaafa inni gadi bu'u eessa dhaqa jechuudha? Signaliin posterior pituitary kana dhaqee stimulate godha. Maaliif stimulate godha? Maal gadhiisi jechuudha? ADH hidda dhiigaatti gadhiisi jedhaan. Antidiuretic hormoniin kun posterior pituitary'dhaan erga gadhiifamee booda hidda dhiigaa keessa seena. Hidda dhiigaadhaan baatamee eessa dhufa jechuudha? Kallattiidhaan nefroonii bira dhufa. Nefroonii irraa immoo paartii nefroonii irraati immoo collecting ductii dhufa. Agartanii iddoo biraan naqu. Nefroonii gaafa jennu maaltu jira? Afferent arterioliin, efferent arterioliin, afferentiin fidee dhufa, efferentiin fuudhee ba'a dhiiga qulqullaa'ee akka kanatti eessadha kan isaan fidanii dhufan? Naannoo glomerulasii jedhamu jechuudha. Naannoo glomerulasii dhangala'aan erga dhufee booda qulqullaa'ee bowman's capsule qaxxaamuree proximal convoluted tube erga qaxxaamuree booda descending loop of Henle, ascending loop of Henle jecha dhangala'aan as keessaati inni kaan physiology isaatti reabsorb ta'a. Isa seenee distal convoluted tube erga dhaqee booda distal convoluted tube itti aanee kan argamu eenyudha jechuudha? Collecting ductidha. Kanaaf collecting ductii dhufaa jechuudha hidda dhiigaadhaan baatame. Eenyutu collecting ductii dhufa jechuudha? Antidiuretic hormoniitu collecting ductii isa kana bira dhufa jechuudha. Eenyuun gadhiifame? Posterior pituitary'dhaan gadhiifame. Antidiuretic hormoniin kun qaama keessa bishaan hin jiru jedhamee gaafa ajajni darbeef hypothalamus'iin ajaja gadi posterior pituitary'tti dabarsee posterior pituitary'n immoo hidda dhiigaatti antidiuretic hormonii kana gadhiise. Antidiuretic hormoniin kun hidda dhiigaadhaan baatame gara kalee dhufee kaleerraa immoo receptorii kan inni qabu collecting ductidha gatteef collecting ductii bira qaxxataa fiigaa dhufa jechuudha. Erga dhufee booda collecting ductii irraati collecting duct isheen jedhamtu ishee kanadha jechuudha. Ishee kana bira dhufee jechuudha. Antidiuretic hormoniin kun receptorii qaba asirraati. Isheenis eenyu jedhamti? VP2 kan jedhamtu asirraa qaba jechuudha. Isheen VP vasopressing type 2 receptor kan jedhamu. Vasopressing type 2 receptor kan jedhamu asirraatti dhaqee maal godha jechuudha? Itti bind godhee jechuudha. Intracellular cascade'n akka inni trigger ta'u godha jechuudha. Maaliif? Bishaan gara alaatti akka hin baane ajajuudhaaf qaamatti akka inni achi ol deebi'u gochuufidha jechuudha kan inni dhufe antidiuretic hormoniin. Sana booda kanaan erga seenee booda maal godha? Mekaanizimii adda addaa baay'eedhaan deemee vasopressing tuun kuni naannee eenyuun stimulate godha jechuudha. Aquaporin stimulate godha jechuudha. Aquaporin gaafa stimulate ta'u immoo maal godha jechuudha? Dhangala'aan yookaan H2O'n uriniidhaan baatamee gara qaama keessaa alatti ba'aa ture qaamatti akka inni achi ol deebi'u ta'a jechuudha. Aquaporin 2, Aquaporin 3, Aquaporin 4 jedhamanii maal godhu jechuudha? Hidda dhiigaatti achi ol deebi'a jechuudha. Eenyutu deebi'a jechuudha? H2O jechuun bishaan
qaama keessaati as collecting duct kan hidhatee jiru deemee renal pelvis godhe urethra godhe urinary bladder galee bifa uriniidhaan gara alaatti ba'uuf ture jechuudha. Echitoon kan ol deebisee qaamatti ol deebi'ee qaama keessatti barbaadamaa jirta kan jedhaani jiru eenyudha jechuudha. Antidiuretic hormone eessarraa gadhiifamee akkas jechaan jira jechuudha. Posterior pituitariaan gadhiifamee deebii barbaadamaa jirta jedheen. Kanaafuu hojiin antidiuretic hormone eenyuun qaama keessatti deebisuudha jechuudha. Watariin qaama keessatti akka inni deebi'u gochuudha jechuudha. Inni hin jiru taanaan watariin qaama keessaa ba'aa jechuudha gaama disorderii salaaluuf jennu kan. Yeroo kana gaa H2O kana dhaqee gaafa blood vesselitti achi ol deebisu antidiuretic hormoniin kuni plasma osmolalitiin inni sila dabale inni sila solutiin baay'ee ol ka'ee watariin gadi bu'ee hidda dhiigaa keessaati plasma osmolalitiin maal ta'a jechuudha decrease godha gara normaalii isaatti deebi'a jechuudha. Decrease godha sana booda fluidiin yookaan liquidiin blood stream keessatti argaman warri sila hypertonic turan maal ta'u jechuudha. Isotonicii ta'u jechuudha. Normaalii ta'u jechuudha. Isotonicii ta'anii jechuudha. Kan biraan karaa kan biraa immoo karaan ittiin blood pressure namaa isa bu'e immoo karaan ittiin to'atu keessaa tokko maalidha jechuudha. Antidiuretic hormoniin. Antidiuretic hormoniin kuni posterior pituitariaan gaafa gadhiifamu vasopressing waan hidda dhiigaa irraa qaba blood stream irraa jechuudha. Hidda dhiigaa irraati. Sana booda maal godha jechuudha. Activate calcium and muscle cell activate erga godhee booda blood vessel akka inni constrict ta'u godha. Hiddi dhiigaa akka inni kottoonfatu godha jechuudha. Maaliif vasopressing waaniin kun receptoriin kun hidda dhiigaa irratti kan hin argamu yeroo kana hiddi dhiigaa maal ta'a jechuudha. Hin kottoonfate jechuun diametriin hidda dhiigaa maal ta'e jechuudha. Decrease godhee jechuudha. Diametriin hidda dhiigaa decrease godhee taanaan vasoconstrictionitu jira jechuudha. Hiddi dhiigaan dhiphate jechuudha. Hiddi dhiigaan dhiphate taanaan immoo peripheral resistance maal ta'e jechuudha. Hin dabale jechuudha. Peripheral resistance hin dabale taanaan blood pressure namaa inni sila decrease godhee antidiuretic hormone stimulated ta'ee fi sababii kana ol kaasuu dhufee gati ta'ee fi maal godha jechuudha. Blood pressure nama sana normaalii isaatti deebi'a jechuudha. Inni sila gadi bu'ee ture ol ka'a jechuudha. Kanumaan egaa antidiuretic hormoniin stimulated gaafa ta'u urinii keessatti kan argamu watariin qaamatti gatii deebi'uu fi osmolalitiin urinii concentrationiin isaa hin dabala. Urinii keessatti kan argamu keemikaalonni baay'eetu ba'a. Watariin garuu qaamatti achi ol deebi'a jechuun sana jechuun uriniidhaan kan baatamee ba'u high urine osmolalitiin hin dabalaa jechuudha yeroo kana. Kanaaf haala kanaanidha watarii qaama keenya keessaa blood pressure qaama keenya keessaa akkasiin to'ata antidiuretic hormone. Amma immoo yoo rakkoon jiraate maaltu dhufa? Antidiuretic hormoniin kun qaama keessaa yoo gadi bu'ee dhibee maal jedhamu dhufa jechuudha. Deficiency antidiuretic hormone diabetes insipidus kan jedhamu namatti fiduu danda'a. Diabetic insipidus immoo mee pathophysiology isaa immoo ilaallu type isaa dabalate afaan tura subscribe gochuun hin dagatamin turtii gaarii. Egaan amma diabetic insipidus jechuun antidiuretic hormoniin oomishni isaa qaama keessaati gaafanni gadi bu'u jennee haasofne ture. Antidiuretic hormoniin qaama keessaa gaafanni decrease godhu maal jennee waamna? Diabetes insipidus, deficiency of antidiuretic hormone or vasopressing jennee ilaalle jira. Amma gaa vasopressing kun maaliin dhufa? Type isaatti gaafa ceenu akkaataan type isaa irratti hundaa'ee causein gargaridha gati ta'ee fi gara cause isaatti type isaa gaafa ilaalu. Ceena amma garuu mallattoo akkamii agarsiisa? Namni diabetes insipidus qabu kan jedhu mee ilaallu. Innis clinical manifestation jennee jalqaba maalidha? Polyuria. Polyuria gaafa jedhu namni kun urinii hanga liitirii 3tti hanga liitirii 3 fa'aa maal gochuu danda'a jechuudha. Urinate gochuu danda'a namni kun. Polyuria gaafa jennu gama mallattoo deemii wajjin wal fakkaatudha garuu as bukkeet kun sababa kan biraadha inni sun ka sababa kan biraadha akka tokkodha jettanii fudhanne. Polyuria garmalee fincaa'u sababiinsaa fincaa'an dhukkubsata baay'inaan maal of keessaa qaba? Watarii kan of keessaa qaba. Low osmolality kan qabu dhangala'aan qaama keessaati H2O kan jedhamu gara alaatti ba'aa jira gati ta'e excessive urination hin jira garmalee urinate gochuu jechuudha. Inni lammaffaan polydipsia jechuudha increased thirst kun immoo maalidha? Sababiin large amount of fluid gara alaatti gati ba'aa jiruu fi namni sun maal ta'a jechuudha baay'ee dheebota. Inni kan biraan dehydration jira. Inni kun immoo dehydration mallattoo afaan gogsaa, dry mouth, fatigue, dizziness warra akkasiidhaan. Even blood pressure nama sana maal gochuu danda'a? Decrease gochuu danda'a sababii dhangala'aan baay'een qaama keessaa ba'aa jiruuf jechuudha. Inni kan biraan nocturiaadha. Nocturia jechuun frequent urination during the night halkan namni urinate gochuu. Inni kan biraan immoo dhiigaa keessatti hypernatremia arguu dandeenya sababiin isaa loss of large amount of water qaama keessaa dhangala'aan baay'een watariin qaama keessaatti bifa uriniidhaan gara alaatti
ba'aa jira. Antidiuretic hormooniin jiraateeti collecting duct irraatti dhaqee maal gochuu danda'a jechuudha. Qaama keessatti ol deebi'i jedhee watarii kana hidda dhiigaatti ol deebisee sana booda osmolality normaalii gochuu danda'a ture. Amma garuu maalidha? Hidda dhiigaa keessatti kan hafee elektroolaayitii adda addaan jiru gara alaatti kan ba'aa jiru garuu watariidha. Watariin qaama keessaa gad dhiisee gara alaatti ba'aa jira. Sababa kana immoo soluutiin qaama keessatti hafaniiru jechuudha. Kanaaf hidda dhiigaa keessatti kan argamu osmolalitiin maal ta'edha jechuudha? Haayi ta'ee jira. Sababiin isaa soluutiin qaama keessatti maal ta'aniiru jechuudha? Ol ka'anii jiru gadi ta'eef isaan keessaa tokko immoo jira soodiyeemiidha jechuudha. Soodiyeemii hidda dhiigaa keessatti baay'ee ol ka'a. Bishaan garuu soodiyeemii gad dhiisee deemaa jira jechuudha. Bifa yuuriiniidhaan gara alaatti ba'aa jira watarii. Sababa kana soodiyeemiin qaama keessatti argamu baay'ee dabala. Inni kan biraan low osmolality. Low osmolality jechuun fincaanni gara alaatti ba'aa jiru keemikaalota baay'ee of keessaan qabu. Harki caalu bishaanidha jechuudha. Low osmolality jechuun high osmolality fi low osmolality akkuma isinitti ibsu. High osmolality jechuun soluutiitu baay'eedha jechuun bishaan badaa hin qabu jechuudha. High osmolality jechuun. Low osmolality jechuun immoo bishaan baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf akka kanatti qabadha. Low osmolality of what? Bileedii otoo hin taane yuuriiniidha jechuudha. Hidda dhiigaa keessatti kan hafe garuu maalidha? High osmolality. Sababiin isaa yuuriiniin gara alaatti ba'aa jira. Mallattoo akka kanaa qabaata jechuudha. Mee amma immoo gara taayipii isaatti haceenu subscribe gochuun hin dagatamiin. Hayyee walitti deebinee dhufnee jirra. Egaan amma immoo type of diabetes insipidus kan ilaallu. Type of diabetes insipidus keessaa tokko central diabetes insipidus jedhama. Lammaffaan nephrogenic diabetes insipidus, sadaffaan dipsogenic diabetes insipidus, afuraffaan gestational diabetes insipidus jedhamuudhaan ka afurittidha kan isaan qoodaman. Tokko isaanii ni ilaalla. Inni jalqabaa central diabetes insipidus jedhama. Central diabetes insipidus gaafa jennu rakkinni eenyu biradha jechuudha. Central yookaan immoo naannoo brainii keessatti kan argamu rakkoo hypothalamusii ta'uu danda'a, rakkoo posterior pituitary ta'uu danda'a jechuudha. Sababa kana antidiuretic hormone productioniitu maal ta'e jechuudha baay'ee gadi bu'e. Maaliifidha immoo kan inni gadi bu'e? Central diabetes insipidusiin kun rakkoon maal keessa ta'uu danda'a jechuudha. Mataa keessa ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoo mataa keessaadhaan kan dhufe jechuudha. Inni kunis namni kun traumaa wayyoo qabaate jechuun mataa keessa dhaameera yoo ta'e namni kun head traumaa wayyoo qabaate yookaan immoo tuumarii wayyoo qabaate tuumarii sammuu keessatti jechuudha. Yookaan immoo infekshiniinis wayyoo jiraate infekshiniin mataa keessaati sababa meningitis faa namni kun dhukkubsateera yoo ta'e yookaan immoo genetic disorder wayyoo jiraate or namni kun sammuu isaa baqaqsanii yaaluudhaan kana dura yaalameera yoo ta'e tasa hypothalamus yookaan pituitariitti bu'ameera yoo ta'e maalidha jechuudha. Kalee bira nagaadha rakkinni hin jiru. Kalee bira as bukeeti central diabetes insipidus biratti kaleen birri maalidha jechuudha nagaadha baay'ee rakkinni eenyu biradha jechuudha. Hypothalamus bira ta'uu danda'a yookaan immoo posterior pituitary bira ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana maaltu mudata jechuudha? Productioniin vasopressing yookaan immoo antidiuretic hormone maal ta'e jechuudha? Gadi bu'ee taanaan maaltu uumama jechuudha? The kidney fail to reabsorb what? Adequate amount of water. Qaama keessatti ol deebisuu dadhabde jechuudha. Ichitoo watariin qaamatti ol hin deebi'u eenyuun gargaaramee jechuudha. Physiology sila jenneen collecting duct irraati silaati receptors irraa qaba gatii ta'ee fi watariin hidda dhiigaatti deebi'uu qaba reabsorb ta'uu qaba ture. Amma garuu antidiuretic hormone hin oomishamne gatii ta'eef antidiuretic hormone silaa dhufee watarii ol deebisa ture gatii ta'ee fi antidiuretic hormone immoo oomishni isaa gadi bu'eera ta'e gatii ta'eef yeroo kana maaltu mudata jechuudha? Excessive excretion of dilute kan ta'e yuuriinii gara alaatti polyuria qabaata jechuudha dhukkubsataan kun. Kana jechuun large volume of yuuriiniin gara alaatti ba'uu danda'a jechuudha. Sababa kana yeroo kana garmalee dheebochuu wantoota akka kana irratti arguu dandeenya. Electrolyte balansiin hin jiraata. Soodiyeemiin qaama keessatti hin dabala. Dhukkubsataan sababa kana dehydratiniif carraa saaxilamuu hin qabaata jechuudha. Kanaaf central diabetes insipidus gaafa jennu rakkoon sammuu keessa ta'uusaa kana hin dagatinaan jedha. Gara isa lammaffaa taayipiitti haceenu. Nephrogenic diabetes insipidus jechuun immoo akkuma maqaasaa nephrogenic rakkoon eessa biradha jechuudha. Rakkoo kalee bira ta'een inni kun immoo rakkoon eessa biradha? Kalee iddoo biraa miti rakkoon eessa bira gaafa ta'u jechuudha. Collecting duct bira akkuma sila jenne gaafa plasma osmolalitiin maal ta'u jechuudha rakkina godhatu high plasma osmolalitiin gaafa jiraatu
low blood pressure gaafa jiraatu, angiotensin 2 stimulation gaafa jiraatu maaltu ta'a jechuudha. ADH maal ta'a jechuudha, stimulator ta'a. ADH jechuun vasopressing yookaan immoo antidiuretic hormone kan jedhamu posteriorlyidhaan gadhiifama. Isa booda maal godha jennee collecting duct irraatii dhufee mekaanizimii adda addaadhaanii vasopressing type 2 receptor isa jedhamutti dhufee maxxanee sana booda aquasporin 2 stimulate godha jennee inni immoo yoo uriniidhaan gara alaatti ba'uuf watarini as keessaa baasee akka inni reabsorb ta'uu godhaa jennee haasofne turre. Isa kana magnify goonee gaafa ilaallu dhaga'amma. Kanaaf qaama keessaatii kinni yookaan immoo neefroonii biraatii rakkinni kan eenyu ta'uu danda'a jechuudha. V2 receptor rakkina yoo qabaate jechuudha. V2 receptor yoo rakkina qabaate yookaan immoo aquasporin V2 jechuun vasopressing receptor 2 isa jedhamu isa yoo qabaate jechuudha. Kanaaf nephrogenic diabetes insipidus jechuun rakkoon collecting duct bira yoo ta'e jechuudha. ADH'n yoo qaama keessa nagaama ta'e dhufee receptoriin isaanii kun hojjechaa jiru yoo ta'e yookaan immoo aquasporin bira rakkinni yoo jiraate yookaan immoo sababa acute infection, acute condition like chronic kidney disease yoo qabaate namni sun chronic kidney disease yoo qabaate sababiin isaa kidney damage in jiraata. Kidney gaafa damage taatu structural change in jiraachuu danda'a. Structural change jira ta'e jennaani maybe renal fibrosis in jira ta'e jennaani kun maal gochuu danda'a jechuudha. ADH dhaan receptoriin kun hojii hojjechuudhaan danqamuu danda'u. Kanaaf warrootni vasopressing type 2 fi aquasporin kuni dhaamsa yookaan immoo ajaja ADH kana fudhachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf ADH asirra yooma dhufeeyyuu ergaa kana kan fudhatanii warroota receptoriin mansinitti miidhagatitee fi hojii hin hojjetu jechuudha. Yeroo kana namni kun watariin callisee magara alaatti ba'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan kana qofa miti, nephrogenic qofa miti. Lithiumiin irree akkas gochuu danda'a. Qorichi maqaan isaa lithium jedhamu actionii ADH kana maal gochuu danda'a jechuudha. Rakkoo irraan ga'uu danda'a. Yeroo kana structural changein mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nephrogenic diabetes insipidus jechuun rakkoon kalee bira gaafa ta'u. Kalee bira immoo collecting duct bira gaafa ta'u. Collecting duct bira rakkoo maalidha? Rakkoo genetikii V2 receptorii rakkoo yoo qabaate, aquasporin tu rakkina yoo qabaate yookaan immoo kaleemti hojii ishee seeraan hojjechuu yoo rakkina qabaate ADH'n qaama keessa jiru posterior pituitaryidhaan gadhiifamaa jiru hangi isaa normaalidha. Garuu eenyutu respond gochaa jiru jechuudha. Collecting ductitu ajaja fudhachaa jiru jechuudha. Receptorii sanatu maal ta'eera? Rakkoo wayiitu irra geera jechuudha. Urinii duukaa watarii maal ta'a jechuudha? Gara alaatti callisee ba'a. Isa akkasii maal jenna? Nephrogenic diabetes insipidus jenna. Inni sadaffaan immoo dipsogenic diabetes insipidus kan jedhamu garuu warra kaanirraa addadha. Keeziin kun baay'ee reerii kan ta'edha. Innis rakkoo Trist center kan jedhamu center koo gaafa qabaatu jechuudha. Namni suni bishaan dheebochuudhaan garmalee excessive stressing gaafa jiraatu, polydipsiaan gaafa jiraatu, large volume of waterii namni kun gaafa fudhatu osmolality maal ta'a jechuudha. Dhaqee drop godhaa jechuudha. Inni body fluid sana maal godha jechuudha. Akka inni dabalu godhaa jechuudha. Kana jechuun ADH akka gadhiifamee hin dhufneef posterior pituitary irraa maal ta'a jechuudha. Dhaqee utuu hin jaallatiin decreased akka inni ta'u godha jechuudha. Reabsorption kidneyidhaanii maal ta'a jechuudha. Rakkoo isa mudata. So the kidney maal gooti jechuudha. Unable to reabsorb water effectively. Qaama keessaatti dhangala'aa qaamatti ol deebisuudhaaf baay'ee ishee rakkisa jechuudha kaleedhaan. Kanaaf namni sun uriniin gara alaatti ba'u diluted kan ta'e yookaan keemikaala baay'ee kan of keessaa hin qabne harki caalu bishaan kan ta'e gara alaatti ba'a jechuudha. Sababa kana inni kun baay'ee common miti. Naa'ol bishaan dhuguudhaanii kan itti dhufu jechuudha. Innis abnormally gaafa dheebotu jechuudha. Garmalee fluidii garmalee gaafa dhugu large volume of fluidii gaafa inni of keessatti fudhatu kun mudaqee maal godha jechuudha. Antidiuretic hormoniin akka inni suppressed ta'u godha jechuudha. Sana booda maaltu mudata jechuudha. High fluid volumein hormonii kana gaafa inni inhibit godhu ADH'n secretion isaa maal ta'a jechuudha. Decrease akka inni ta'u godha. Kun immoo deemee dipsogenic diabetes insipidus kan jedhamuuf saaxiluu danda'a jechuudha. Gara gestational taceenu. Gestational diabetes insipidus jechuun immoo ADH'n gaafa inni posterior pituitaryidhaan released ta'u ajaja hypothalamusidhaan gaafa ADH'n daqiiqaa keessa baay'atee dhufee kalee irratti gaafa inni react gochuuf jedhu maaltu uumama jechuudha. Hormoniin as bukkeerraa isin ilaalaa jirtan enzymiin as bukkeerraa vasopressinus jedhamu kun argaa jirtu. Vasopressinus kan jedhamu kun placentaadhaan kan gadhiifamu ta'ee placentaatu maal godha jechuudha. Release godha. Placentaan release goote taanaani
maaltu uumama jechuudha. ADH'n kuni effektiinsa akka inni hidda dhiigaa keessaa baay'ee gadi bu'u godha jechuudha. ADH'n gadi bu'e taanaan immoo hojiin hojjetamu hin jiru jechuudha. Yeroo kana maaltu jira jechuudha. Insufficient water reabsorption jira jechuudha. Qaamatti ol hin deebi'u jechuudha. Maaliif productioniin ADH hojii isaa akka inni hin hojjenne kan godhaa jiru eenyudha jechuudha. Vasopressinus kan jedhamu enzyme kanadha. Enzyme kana immoo kan oomishu placentaadha. Vasopressinus'n inhibit godha jechuudha. Inhibit the effect of ADH in bloodstream. Bloodstream keessatti waayyuu hin gootu jedhee kan dhorku jechuudha. Yeroo kana gaa ADH naqi collecting duct irratti waan act godhu dhabaa akka hojjetu dhabaa sana booda watariin silaa reabsorb ta'uu qabu ture. Fincaaniin baatamee gara alaatti ba'a. Fincaan baay'een bishaan kan of keessaa qabudha jechuudha. Hidda dhiigaa gadhiisee watariin gara alaatti ba'a jechuudha. Reabsorb ta'uu didee. Haadholiin garaatti baatanis mallattoo maalii qabaachuu danda'u jechuudha. Polysymptom excessive fluid intake qabaachuu danda'u. Excessive urination jiraachuu danda'a jechuudha pregnancy irratti. Kanaaf egaa haadhi sun mallattoo nuti sila jenne excessive urination, large volume of dilute urine jiraachuu danda'a. Resting dabaluu danda'a. Polydipsia isa jennu jechuudha. Dhangala'aan qaama keessaa ba'ee bakka bu'uuf gaafa jedhu baay'ee dheebochuu jira. Sababa kana immoo dehydration ni jiraata. Hypernatremia ni jiraata. Ulfaatinni irra gadi bu'uu danda'a. Headache fi wanneen akka kana hammaachuu danda'u jechuudha. Garuu onsetiin symptomii kana especially yoomidha jechuudha. During second and yookaan immoo third trimester irratti hin hammaata jechuudha. Yeroo sanadha kan isheen ofirratti agartu jechuudha mallattoo akka kanaa. Kanaafi kana isinitti himaa jiru maaliifidha? Gestational DME qofa miti haadhi tokko garaatti baattee kan baay'ee finceessisu. Gestational diabetes insipidus jinis maal gochuu danda'a? Baay'ee akka isheen bishaan dhugdu, baay'ee akka isheen fincooftu gochuu danda'a haadha garaatti baatte tokko. Kanaaf isa kana beekuu qabdu jechuudha. As bukkeetti wanta isinitti himuun darbuu barbaadu tokko maalidha? Gestational diabetes insipidus kan jedhamu gestational diabetes insipidus kuni erga daa'ima deessee booda vasopressinus kan jedhamu inni kuni ADH breakdown godhu kuni ADH inni breakdown godhu yookaan immoo inhibit godhu ADH akka inni hojiin hojjenne kan godhu kuni enzyme maqaan isaa vasopressinus jedhamu kuni qaama keessaatii suuta placenta already haadhi kun deesseetti ta'e jennaan wanti oomishu hin jiru gadi ta'e vasopressinus kuni maal ta'a jechuudha hammisaa decrease godha. Hammisaa decrease godhe taanaan immoo ADH bakka isaa normaalitti deebi'uu danda'a. Kanaaf irraa baduu danda'a erga isheen deessee jechuudha. Kanaaf gestational diabetes insipidus hanga kana dhiibbaa hamaa irraan hin geessisu jechuudha. Guyyaa murtaa'e booda garuu erga isheen deessee booda tifura dry mouth, fatigue, dizziness, even hypotension, low blood pressure jiraachuu danda'a gatitee fi haadholii garaatti baatan irratti sababa kanaaf ishee kana ilaaluu qabdu jedha. Gara diagnoosii isaatti ceenu faana turaa subscribe gochuun hin dagatami. Diagnosis isaatti gaafa dhufnu egaan matarree nuti ilaalaa jiru diabetes insipidus kanuma hundumaa ilaaluudhaaf medical history baay'ee barbaachisaadha. Medical history gaafa jennu history akkamidha kan gaafatamu qabu namni kun history head trauma qaba namni kun. Sababi isaa central inni jedhamu sababa head trauma dhufuu danda'a, tumorii dhufuu danda'a, infection dhufuu danda'a gati ta'e fi kana dura head trauma qaba namni kun kan jedhu history nama kana gaafachuu qabna. Head trauma sababa ta'uu danda'a gati ta'e inni kan biraan immoo surgery dhiyootti ta'e beekaayi mataa isaa keessa operation ta'eera namni kun kan jedhu seenaa akka kana yoo qabaate gaafachuu ni qabna. Mana yaalaa sababa meningitis ciisee yoo ta'e yookaan immoo meningitis hin jiraachuu isaa nama kana cheekii gochuun dirqamadha jechuudha. Kun wantoonni akka kanaa hin barbaachisu gati ta'e rakkoo kana qabatee diabetes insipidus itti dhufe taanaan rakkoon kun maalidha jechuudha. Centralidha jechuudha. Sababa kana ishee kana qulqulleessuu qabna. Inni itti aanu urine testidha. Urine test gaafa jennu 24 hour urine collect gochuu qabna. 24 hour urine collect gochuu qabna. Sababiin isaa hammamidha. Yeroo baay'ee namoonni diabetes insipidus meeqa olii ta'uu danda'a jenne beyond 3 litri ta'uu danda'a. More than 3 litri namni kun urinate gochuu danda'a gadi ta'eef 24 urine maal gochuu qabna? Collect gochuu qabna. Urine test gaafa jennu waa tokko qofa biti isaa physically, chemically, microscopically jennu qofa otoo hin taane hangi isaa ilaalamuu qaba. Maaliif diabetes insipidus baay'ee bakka gara alaatti urinate gochuudhaan beekamu. Dabalatammoo urine sana keessa maalidha kan nuti ilaallu? Urine osmolality ilaaluun dirqamadha. Urine osmolality ilaaluun cinatti amma specific gravity urine sana ilaaluudha. Specific gravity jechuun maal ta'a gati ta'e fi concentrated dha uriniin suni
Yeroo baay'ee namni diabetes insipidus qabu maalidha jechuudha. Uriniin ba'u maali dilute kan ta'e yookaan immoo low osmolality harki caalaan bishaan kan ta'e keemikaala kan of keessaa hin qabne bishaanuma kan ta'e gara alaatti urinate gochuu danda'a gati ta'e specific gravity isaa urine osmolality sana ilaaluun dirqamadha jechuudha. Akkasumas blood test gaafa jennu immoo blood test nama sana maalidha test kan ta'uu qabu. Diabetes insipidus taanaan maalidha kan ilaalamuu qabu serum osmolality sana ilaaluun dirqamadha. Serum osmolality jechuun concentration particle hidda dhiigaa keessa jiru ilaaluun dirqamadha. Sababiin isaa namni tokko diabetes insipidus qaba taanaan excessive water loss jira gati ta'e fi osmolality serum osmolality maal ta'a jechuudha elevate godha increase godha gati ta'e fi hidda dhiigaa keessatti kan argamu particle dabalu gati ta'e fi concentration hin dabala. Sababiin isaa immoo excessive water fincaaniin ba'eera gati ta'e fi jechuudha. Dabalatammoo blood keessaa kan ilaalamu qabu maalidha electrolyte ilaaluu qabna keessumaati soodiyemiin ilaalamuu qaba jechuudha. Sababiin isaa watariin gara alaatti ba'eera taanaan maal ta'uu danda'a soodiyemiin ol ka'uu danda'a hypernatremiyaaf namni sun saaxilamuu danda'a gati ta'e electrolyte imbalansiin blood testiidhaan ilaalamuu qaba jechuudha. Diagnosii inni afuraffaan immoo water deprivation test jedhama. Water deprivation test kana paartii 38ffaadhaan isiniif dhufa. Next jechuudha. Torbeema kana keessa waraabeen isiniif gadhiisa. Water deprivation qalbiidhaan teessanii akkasin ilaaltanii isinii galuuf viidiyoo isa kan erga ilaaltanii booda water deprivation testing kun immoo next paartii 38ffaadhaan deebi'ee isiniif dhufa. Innis akkaataa itti ilaalamu wanta qabuuf suuta jedhee isiniif ibsa achirratti. Inni itti aanu MRI dha. MRI kan inni barbaachisu maaliifidha? MRI or CT scan kan imaging study kun barbaachisuuf maalidha? Structural abnormality naannoo hypothalamus jiraay naannoo pituitary jiraay kan jedhu yoo central ta'e central diabetic insipidus yoo ta'e adda baasuudhaaf jechuudha. Rakkinni hypothalamus bira yoo jiraate rakkinni pituitary bira yoo jiraate adda nu baasuu danda'a gati ta'e. Kanaaf central diabetic insipidus irratti MRI imaging study baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Dabalata dhumarratti kan haasa'amuu qabu maalidha? Genetic testing additionally genetic test test ta'uu qaba jechuudha. Namni kun nephrogenic irratti sababa ta'uu danda'a gati ta'eef genetic testing irreen barbaachisa jechuudha. Zarii isaanii keessa jiramoo hin jiru. Sababiin isaa nephrogenic irratti akkuma kaasnee turre namni tokko vasopressing receptor rakkina yoo qabaate aquaporin channel rakkina yoo qabaate sababa genetic jechuudha. Sana adda baasuun dirqamadha jechuudha nephrogenic irratti. Mee ammammoo gara exit exam question isiniif qopheessetti ceena. Sana deemnee exercise goona. Nafaana tura subscribe gochuun dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Deebinee dhufnee jirra egaan barattoota keenya akkasumas hordoftoota keenya maatii Milkii Healthy Science YouTube channel. Gaaffiin inni tokkoffaan akkas jedha. A child present with frequent urination. Daa'ima dhagaa kuni garmaleema urinate gooti garmaleema bishaan dheebotti. Genetic testing inni maal agarsiise? Reveal mutation in what? The vasopressing receptor. Receptorin kun immoo isarratti kan inni argamu akkuma jalqaba isiniif kaase kun kan inni argamu collecting duct part nephron tubules jedhaman irratti kan argamtudha. Collecting duct irraati kan antidiuretic hormoneedhaaf ajajamtu jechuudha. Hojii hojjechuudhaaf antidiuretic hormoneen dhufee vasopressing kana argachuu qaba. Receptorii achirra argachuu qaba jechuudha. Kanaaf receptorii kana rakkina qaba taanaan eessa bukkeedha rakkina qaba jechuudha. Centrally miti central kan nuti jennu yoo rakkoo hypothalamus fi pituitary yoo ta'edha. Nephrogenic, yes, nephrogenic receptor kun achirra gatee jiruuf collecting duct irra. Daa'imni kun rakkoo what type of diabetes insipidus that this child likely have daa'imni kun kan isheen qabdu gosa diabetes insipidus isa kamidha? Nephrogenic dha jechuudha. C psychogenic miti gestationally daa'ima gati ta'eef inni kun miti. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha? B dha jechuudha. Gaaffii lammaffaatti ceenuun faana tura. Gaaffii lammaffaa immoo akkasidha kan inni jedhu. A 15-year-old man with the history of head trauma. Head keessa immoo kan jiru maalidha yaadadhaa gaama. Namni kun nama umurii waggaa 50dha. Seenaa akka kamii qaba? Mataa dhahamee ture namni kun. And now exhibits yeroo ammaa kana immoo kan inni agarsiisaa jiru mallattoo akkamidha? Excessive stress garmaleedha kan inni dheebochaa jiru. Garmaleedha kan inni urinate gochaa jiru. Garmaleedha kan inni fincaa jiru jechuudha. Which of the following is the likely pathophysiology? A. Vasopressinous enzyme production. Kuni kan inni mudatu vasopressinous
enzymiin kan inni oomishamu plaasentaadhaanidha. Vasopressinase enzymiin kun immoo inhibit godha antidiuretic hormone jennee akkuma kaasne namni kun immoo dhiira dhagatitee fi inni kun pregnant mother irratti kan mul'atu dhagatitee fi deebiin ta'u. B lack of ADH production. Yes, ADH production sababiin isaa namni kun head trauma qabate jennaan mataarra dhaamee jira taanaan maybe traumaan kun eenyu miidhee ta'uu danda'a jechuudha. Hypothalamus miidhee ta'uu danda'a yookaan immoo posterior pituitary miidhee ta'uu danda'a. Sababa kana oomisha eenyutu gadi bu'ee jechuudha. Oomisha ADHtu gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'uu danda'a jechuudha. B ta'uu danda'a. Meesiif D ilaalle immoo itti hadeebinu deebii ta'a jennee shakkinetti. Siin maal jedha resistance to ADH. Resistance hidhatee jennaan kun nephrogenic malee kun central in ta'us akka scenario kanaatti immoo kan inni jecha jiru maalidha? Central diabetes insipidus dhagetteef siinis deebii ta'uu hin danda'u. Diin immoo maal jedha? Excessive fluid intake lakkii sababa kanaa miti. Kanaaf most likely pathophysiology kanaa maalidha? Deebiinsaa lack of ADH production dha jechuudha. Kanaaf deebiinsaa B dha jechuudha. Gaaffii sadaffaatti jennu nama faana tura turtii gaarii. Gaaffii sadaffaatti deebinee dhufnee jira. Gaaffiin sadaffaas akkas jedha. An elderly man with the history of lithium use present with excessive urination. Namni elderly maniin kun maal godhe jedha? Seenaa qoricha lithium jedhamu fayyadamu kun maaliif saaxilamee dhufe jedha? Garmalee finceessisaaf baay'ee dheebochiisaadhaan dhufe. Lithium jechuun qoricha psychiatric condition irratti ajajamu jechuudha. Yeroo baay'ee bipolar qabatee jennaani qoricha ajajamudha yookaan immoo recurrent depression yoo jiraate qoricha ajajamudha. Kuni qoricha rakkoo sammuu warra qabaniif qoricha ajajamudha lithium kan nuti jennu. Lithiumiin kun ajajameera ta'ee jennaan maalidha? Adverse effect isaa maalidha kan inni godhu? Akkuma jalqaba isiniif kaase lithiumiin kun interfere godha kidney ability to respond what ADH takkanni responding gone maal godha jechuudha. Aquasporin sana fa maal godha jechuudha? Disrupt godha jechuudha. Aquasporin kana jechuun immoo chaanaliin sun ADH receptorii sanatti dhamaxare kan inni antidiuretic hormone watariin akka qaama keessaa hin baaneef qaamatti achi ol deebisu yoo chaanaliin kun nagaa ta'edha jechuudha. Receptoroonni kun yoo nagaa ta'edha. Kanaaf receptorii kana dhaqee maal godha jechuudha? Lithiumiin kun akka inni seeraan hin hojjenne godha. Kanaafuu namni kun maal jedha? Which type of diabetes insipidus is likely experiencing? Dhukkubsataan kun gosa diabetes insipidus isa kamiidha kan namni kun agarsiisaa jiru? A central diabetes insipidus kun rakkoo hypothalamus pituitary bira yoo ta'edha. B nephrogenic diabetes insipidus sababa lithium aquasporin maal taaniru disrupted taaniru chaanaliin sun aquaporinin chaanaliin sun maal ta'edha disrupt gatitee jiruu fi maaltu mudachaa jiru jechuudha? Water reabsorption mudachaa jiru. ADH'n nagaadha garuu maal gochaa jiru? Collecting ductitu respond gochaa jiru jechuudha. Chaanaliin sun gati miidhameef kan akkas godhe immoo eenyudha? Lithiumidha jechuudha. Kanaafuu dhukkubsataan kun type diabetes insipidus maaliif saaxilamee jira jechuudha? Nephrogenic saaxilamee jira. Dipsogenic miti, gestational miti jechuudha. Deebiin isaa B ta'a. Gaaffii afuraffaatti jedhu subscribe gochuun hin dagatamin isiniin jenna. Turtii gaarii. Gaaffiin inni dhumaa akkas jedha. A middle-aged female present with polyuria. Isheen maaliif dhufte? Garmalee na finceessisaa jette. Gaafa hidda dhiigaa ishee keessaa electrolyte ilaalan immoo hypernatremia qabdi. Soodiyemiin qaama keessatti ol ka'ee jira. Soodiyemiin qaama keessatti ol ka'ee jira jechuun osmolalitiin hidda dhiigaa keessaa ol ka'eera. Plasma osmolalitiin ol ka'aadha jechuudha. Urine osmolalitiin immoo gadi bu'aadha jechuudha. Fincaan keessatti sababa H2O baay'atee fi osmolalitiin gadi bu'aadha. Hidda dhiigaa keessatti H2O yookaan watariin gadi xiqqaateef osmolalitiin haayidha. Kanaaf soodiyemiin hidda dhiigaa keessatti argamu ol ka'eera. Imaging reveals a pituitary tumor affecting ADH secretion. Imaging study akkuma sila jalqabarra kaasne diagnosii diabetes insipidus jedhamee ergamu keessaa tokko MRI kan jennee haasofne inni immoo rakkoon hypothalamus pituitary bira yoo jiraate kan adda nu baasu. Amma garuu maal agarsiisa imaging study'n pituitary bira waatu biqilee jira, tumoriitu jira jedhe.
Isatu maal dhoowwee jira. ADH'n akka inni hin gadhiifamne dhorke. Kanaaf ADH'n qaama keessaa gadi bu'e. Antidiuretic hormone gadi bu'e. So which type of diabetes insipidus does she likely have? Isheen amma gaa type diabetes insipidus keessaa Sakamiinidha kan isheen qabdu. A. Central diabetes insipidus. B. Nephrogenic diabetes insipidus. C. Dipsogenic diabetes insipidus. D. Gestational diabetes insipidus. Akkuma jalqabarra kaasaa ture central diabetes insipidus jechuun rakkoon pituitary hypothalamus bira gaafa ta'udha. Nephrogenic diabetes insipidus rakkoon kalee nephroni collecting duct bira gaafa ta'udha. Dipsogenic diabetes insipidus garmalee dheebochuudhaan abnormally garmalee dheebochuudhaan dhangala'aa garmalee bishaan garmalee dhuguudhaanii ADH'n akkan oomishni isa suppressed ta'u gochuudhaan diabetes insipidus dhufuudhaan inni kun immoo inni diin immoo maalidha gestational diabetes insipidus dha. Inni immoo akkuma jalqabarra kaasne enzyme maqaansaa vasopressinase jedhamu placentaadhaan kan oomishamu hojii ADH hidda dhiigaa keessaa dhaqee gatii dhorkuuf ADH'n qaama keessaati maal ta'e jechuudha gadi bu'ee sababa kanaa kan nuuf diabetes insipidus dha jennee inni immoo erga haadhi deesse qaama keessaati vasopressinase'n placentaadhaan oomishamee qaama ishee keessatti hafe yeroo dhumu gara nagaatti deebi'uu dandeessi gestational diabetes insipidus. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha central diabetes insipidus dha. Sababiin isaa pituitary tumor qabdi gadi ta'eef gara olii sammuu keessatti rakkoo mudate yoo ta'e central diabetes insipidus jenna. Kanaaf egaan barattoota keenya barnootni keenya paartiin 37ffaa kan hangammaatti daawwattan turtanii egaan paartii 38ffaadhaan akkuma isiniif kaasee ture water deprivation test kan jedhuun walitti deebinee dhufna. Inni immoo diagnoosii diabetes insipidusiif jedhamee taasifamudha. Egaan barannoota keenya irratti yaada qabdan koomentii nu barreessuun dagatina. Barattootni online barachuu barbaadan immoo ammas special class fi online night jennee nightidhaanis barsiisuu irratti argamna. Barnoonni keenya gadi fageenyaan karaa online akkasumas karaa special class online kan darbu weekendii qidaame guyyaa qidaame yookaan saturday guyyaa guutuu akkasumas sanbata guddaa sa'a booda sa'aatii 8 kaasee hanga sa'a 11tti barsiisuu irratti argamna. Erga eegallee torbee lamadhamma kunoo ji'a tokko xumuruuf torbee lamatu nu hafaa. Kanneen barnoota keenya karaa YouTube kennamu kana jaallattan achirraan dhuftanii karaa Telegramii keenya akkasumas karaa Facebook nu qunnamuudhaan bookii Milkii Health Science TC jedhuun dhuftanii nu qunnamuudhaan nu haasofsiisuu dandeessu. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 969 duwwaa 594nis nu qunnamuu dandeessu. Egaan paartii 38ffaadhaan walitti deebinee dhufna. Nagaan nuuf turaa. Galatoomaa.